Harar dirreera irraa hin dhufe manni Saayidoo tokko asuma miila qajeelchaniitu hin dhufe asinaan jaanii. Asi maaltu jiru ni beektaa dhiyoo tana yeroo Saayidoon dirreedawaa turetti ati gin hojjettu isaaniiti maali sin beeyne asuma manni Saayidoo. Rakkoon hin jiru isaan qunnamuu barbaade wanti inni barbaadeef yeroo dabaree dirreedawaa akka ture wajji turre beeyte achi ati gin sin bee hojjettu Sumayyaa takka moo eenyu? Gin isaa silaan qunnamee dasna jaa ture yoo manni isaa as ta'e gin ati hojjechuu Sumayyaa isaanii takka moo barra yeroo dabaree dirreedawaatti jechuudha Saayidoo wajji turre beeyte achi wajji turre achitti mucaa mucaa bareedduu takka jechuudha mucaa takka arkinee fi turre gina ati hojjettu hojjettu mamanaati hojjettu maami hojjettu hayya akka saamumaa qabu yaasan ture anuma hojjettu bareedduu ana waggaa meeqan waliin jiraadheesi waggaa baay'een waliin jiraadhe akkas bareeda maaltu jiru ni beektaa yeroo dabaree Saayidoon na bira ture dirreedawaa yeroo muraasa dura jechuudha akkasitti dhimma tokko jira beektee hin xumuramin kan wajjin eegallee dhiifne anaaf Saayidoon. No, Saayidoo yaa dirreedawaatti akkasitti dhimma tokko fardii dhimma jabaa tokko harkaan wal qabna ture sana zoonaan xumurin kute anilleen dilaan halee fidheen gadda dhufee as keessa deddeemee mana isaa barbaadu jira halee dhufee beeyte dirreedoo irraa dhufee as magaalaa isin beeku dhimmi waan fardii ta'eef waan hedduu barbaachisaa ta'eef waan naaf innis irra dhibba walii galleefin dhufee akkasii nama gaggaafadhee mana qajeelchan ati hojjettu taanaan rakkoon qabu. Rakkoon qaban waggaa baay'een waliin jiraadhe. Sumayyaa sanfa akkatti yaadu ishii Yaman gaafa jiran waggaa meeqa waliin jiraanne gaafa Itoophiyaatti dhufan na fidanii dhufan. Akkas yeroo dheeraa hojii turte jechuudha. Nama gaariidha. Sumayyaa fa miskiina waan jiru ati immoo natti himi rakkoon qabu Saayidaan mana hin jiru waan jiru natti himi ani ittiin beeksisa mee maalirra geessan maalidha dubartiin bareedduun sun ishii asirratti natti himi. Maaltu jira beekta maaltu jira seete. Gan amma isa qunnamuuf akkam sila haalli namijaa isa argu. Osoo qunnamtaan natti tola. Ani oduu namaallee hin jaaladhu. Oduu guruullee hin jaaladhu. Osoo wal qunnamtaan natti tola garuu inni biiziidha samuuna kana beektee Sumayyaa barbaachallee biizii ta'eera. Keechummaan hoo dhufe manatti hojiidhaaf na barbaadan waan hundaarraa guuriitoo natti binaan jee. Akkasii rakkoon qabu gaa. Rakkoon qabaa namatti akkuma barreessituu isaatti na laala. Gizee dhufettee himtaa jecha. Bilbiluma isaanaan jedhana. Akkasii akkas saanaan taatera rakkoon qabu siifin immoo maatii miti yeroo dabaree dirreedhaa wajji ture naafinne achi jiraachaa ture akka tasaa Sumayyaa barbaada achi dhufe anilleen harkeetiifin ture sanboota isiis na jalaa baddu hoteela bii kaapitaaletti arginee ture achi booda wal qunnamnee achi keessaa jaba wajji ture beeyte sanboota akka tasaa mucaa takkaa ture mucaan hedduu bareetti ganduma keenya yeroo dheeraaf isa kana akka guyyaa tokko nu wajji nu garte beeyte na gaafachaa turte. Isiis na gaafachaa turte isiinis hedduu takka bakka isa dura jechuudha isa kana jaalachaa fadhaa turte. Heddurraa namichi santuu Saayid jaalate. Saayidurraa hedduu kirash ta'aa turte lammata immoo inni gisee dhufe ittiin hime dubbii kana itti himnaani deemnee halaalluu jenne inni gisee arge isaan lachuu hedduu walii ta'an hedduu wal fadhan. Lamaanuu Saayidoonis akkuma isii fadhuu eegalee jecha. Maal qabdi bichatti? Mucaan waan addaa ta'e hin qabdu gin hedduu bareeddi. Walaa sheepisi akkuma waan uumanii kaan godhi. Isii ilaaltee lafa laaltu. Saayidoon egaa guyyaa isii harkeetti yoo bakka abjuun hundina dhufti jee galgala duraa gisee bulee beeyte. Sintu wal qunnamta. Situ garuu miidhattee wal qunnamsiise. Ati hojjettuudhaaf maaliif akka waan biraa taate gina shakkuun ture. Lakki ani hojjettuudha maal naan jeeseete. Marrajaan ana bira ga'u hundi ishii qulqullooftee na bira ga'uu qabdi jee. Hojjettee waanuma hin taane gurtee natti fijinii. Qulqulleeffachuu jirtaa jechuudha. Bakka egaa akkas taate qulqullummaan sitti jira beekte waan biraa ittiin daane ajiba akkasitti isaas ta'eef isiinis taateef sanboota walaa qunnamsiifnumne mucaan ammoo hedduu bareeddi walaa hundarra Sumayyarra bakka hedduu takka bareeddi mucaan quxirii akka waan uumanii halaqanii lafa kaan fakkaatti hedduu takka bakka namni hedduun mucaa isaan itti deddeebi'aa ture carraa kan akka Saayidoo hin dabarreefi isaas garsiisee isiinis. Kanaaf isan ficcisiisuu dhufte bakka. Dhumee jira beektee silaayittuu wanti hafe amma isaanis walii galan waan maariitis nakkanne wanti hafe waa sadi moo kana mana shari'atti sheekha qaalluu bira deemnee achi farramsiisumaa fi footoo isaa takka gurdii nakkanne ture beektee guyyaa sana nakkanne ture akka tasaa takka nakkanne
sanammoo ni bachiisee bikaan itti buuse hin beekne. Walumaa sirriittuu wal farramu. Farramuu footoo gurdii ni beektaa? Mucaa duraan Sumeyyaanis beektee hedduu takka isa dhadhaabu jirti. Takka Gondar deemee Bahadaar deemee achii miliyoona 10 gaafatan jaanii namni hedduun dararamaa ture. Achii Finfinnee deema, achii Harar dhufa, achii Direedoo dhaqa. Mucaan ammoo tunis akka dararuu jirti ni beektaa? Sumeyyaa jaan tun. Lammada ammoo tabiraa takkaa jiraa jaan sanillee hin beeku. Tataate hin beekne beektaa? Ishiin beeku. Ishiin beeku. Hin beekiniin osoo beekuu baate si wayyaa. Akkasitti sanis hedduu takka isa dararuu jirti jaan beektee hedduu takka isa cannaquu jirti jaan hedduu takka mataa dhukkubbiitti taate jaan sanis. Sanis isaan taane. Sumeyyaanis. Akkasuma jaaneeti. Akkasuma jaan. Sumeyyaanis immoo ilmoo jalaa fuutee hedduu takka dhadhaabu jirti beektee na rifachiisan ammoo kana laalaa akka obsuu hin dandeenye beektee silaa ammoo obboleessa kiyya ta'e. Silaa inni kun akka obboleessa kiyyatti ilaala. Silaa obboleessa kiyya ta'e kan itti ilaalu. Maaliif jenaan dhalaan amma ni jirtiimi. Saniifuu isiin mucaa jalaa fuutee isa dhadhaabdi. Amma salammadaa takka inni ittiin hafuura fudhadha jee akka waan salammadaa takka fuudheeti. Sanis daranuu isii caalaa mataa isa dhukkubsitee daranuu isa jireenya itti jibbisiiftee jira. Beektaati. Beektaashii. Beeku tasaate gin. Isa taasise akkas jee Sayidoota akkas jaasaa. Isumaaf isaa asuma namni ni nan beekus. Innis akkanatti himate hedduu na rifachiisee ture beekte. An sanumarraa kan ka'e halkanii guyyaa itti laffee isaan lamaan kana walitti fiduuf. Situ karoora kana fide si jammar. Anaaf inni walumaa galleeti gin taraqaa dura anuma. Dubartii kan fideef Direedoo inni echatti beeka dubartii. Ati fiduufis maaltu si galche hojjettuudhaaf? Nan galchu. Maal na galche? Akkasitti itti fidee beekte. Tun ammoo mucaan gaariidha warri isaaniitis gaariidha. Isiin nama nagaati bareedduudha yoo ta'u afuraffaa gubbarraa itti idee'u.